yaaddoon doolaara 10,000 15,000 yoo gaafatanii illa maallaqa sanii malee hin ba'u jaanis biyyarraa maallaqa kiyya ka jiru asitti deebiseetiin maallaqa san kafala. Garuu ammoo yoo maallaqni sun kafala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا دعوتوتا فنستو جرتني جرا الحمد لله قالت ربي هنا بقى أخباركم دي ما جرو أمس أغرتني جرتن يادو ملكا دولاركم كودان قافتا جراني جان دولاركم كودا يو فدن هنا سرافة تنرى يونو نيتا سرافة سرقم الرانفوني جان سرافة تنرى يونو نيتا نبا جا جران ملكا خفلون نمان دمني hordoftoota keenya akkuma beektan akkaataa inni itti qabame san osoo ni irraa hin qabne intala tana wajjin jiraachuuf jiraa jiran kuno wajjin jiraachaa hin jiru yaaddoon mijiyyoo rakkoo keessaa baase akkuma nuti hundi quba qabnutti sababa mucaan hattichiisuun mijiyyoo cinqeeni yaaddoo sababa saniin furmaata ta'eefi baasee jechuudha sanamma haala inni ittiin qabameetu murteessaa. Jani kuno raja shofanis dawalee fichira dubbatan ammoo doolaara 10,000 kafaltan jan doolaara 10,000 kafaluun akkuma isiniin geenu dhibu doolaara 10,000 naman dhibu garuu maali wanni barbaachisaan dura maaltu barbaachisaadhaa beekuudha dura yaaddoo baafnaa dura biyya tanatti biyya Yaman tanaa fi biyyuma ardii Eeshiyaa tanaa jechuun anamma bakka hundallee beekuu baadhu Suudii fi akka Yaman jechuun akka Yaman inni daga Yaman keessaan jira Suudii lebe kubad abbichuma si hidheetu si baasa anamma akka taas keessaattiin si himu jira abbichuma si hidhee si baasa farahaan yoo arganne jechuudha farahaan ammatti yoo arganne isa yookaan rarraasuu yookaan mana dachii jalatti isa galchuu tamaam san ta'uu baannaan farahaan yoo arganne baasii jennaan faraan argachuutu dura barbaachisa garuu hordoftoota keenyaa fi kabajamtoota keenya wanti isin guddiftanii hoddommeessitanii hunda caalchiftanii du'aa nu godhuu qabdan maali faraan akka rabbi mul'isu faraan akka rabbi nu mul'isu hangasuma dura wallahi faraan mul'annaan akka yaaddoon maatii isaatii fi mana isaatti deebi'u abdiin qaba jarri giseetti itti dheeyite maal jaan abbichi hidhee baasuu jiran abbichummaan hidhee sanuu yoo mastaakaa qabaate malee nama hidhee baasuu hin danda'u tasuma hin danda'u saniifuu maaltu nu barbaachisa du'aa godhannee rabbii keenya kadhannee sababaa ilmaan sanii wallahi jechuun ilmi dhiiraa tokko yoo hidhame qaanyiin qabdu hidhamuun hidhaan ta dhiiraati beekamaadha garuu maaltu nama naanessa ijoollee san daa'ima sanii jennee rabbii keenya kadhannee wallahi rabbitti yoo olii jenneef nagaan rabbi yaaddu kan inni baasa tokkoffaa farahaan akka mucaa kana baasu seeraan xiyyeeffatanii barbaadu lammaffaadha maallaqa yoo doolaara 10,000 taate yaaddoon nama amma lafa kaayo yaaddoon kophaa isaa lafa kaayo osoo hin taane nama tila kana qaba nu jira nu qaban nu qaba ni jira maaliifi saahiba maaliifi wajjeeyaan maaliifi irraa dubbannaa yoo kana hin dandeenye sinii galee kanaafuu dura faraan argachuu lammaffaa maal godhuu qabna hanga dandeenyummaatti dhaabbachuudha ammallee waa duubatti nafne silaa mana hidhaa inni jiru beeyne bakka inni itti hidhame osoo beekame huno namoota meeqaa jira kan biyya tan akka ajaa'iba beekan dhaqanii baasan damaanaa takka malee akka Baahar Sufyaan jiru Baahar Sufyaan dhugaa isaati Baaharilleen dhugaa isaati wallahi dubbii dhugaa dubbate Baahar dandeettii ni qaba biyya tana keessa ni ture dandeettii afaanitis ni qaba maali sirritti osoo bakka san beekee daqiiqaa 20 ittiin fudhatu Baahar Sufyaan dhugaa isaati wallahi Baahar daqiiqaa 10 ittiin fudhatu maaliif manuma inni itti hidhame san beekuudha wanti dura nu barbaachisu jiru mana san beeynaan maallaqni naman dibula maallaqaa miti bakka san beekuudha isaan maal jechuu jiran warri seera sarraafaa tanarra naqaadha sarraafaa tanarra nu naqaa
jaan akkasitti hin ta'u maallaqa qabattee dheeyiteeti haskaraa wajji manguddoo wajji dheeyitee manguddollee amanamtu manguddoo afaan qabdu manguddoo yoo eega maallaqa kannan usanii ulaa cufanii yoo nu jalaa dubbatu didanfaa jechuu eeguu dandeessu bakka akkasiisan akka nu jalaa dubbatu hin dandeenye akka isa manatti hin dandeenye qarshii fudhatanii warra jiru akkasitti manguddoo cimtuu akkasii laallannee dheeyna dura bakka jiru beeku bakka kanaatiin jiraa jee ni himuudha amma doolaara 10,000 jechuu malee bakka jiru hin himne ammas la silkiin qatt tamaam garuu waan hin qabadee dhufeen isinii dhiyaadhee hin jira maali gammachuu teenyaa fi gadda keenya hordoftoota kiyya adda qoodanna gammachuun teenya gammachuu teessanii gammachuu yaadoo gammachuu teenya walumaanuu jechuudha isinii galee gaddi yaadoo gadda keenya akkuma fudhannee jirra kana kabajamtoota daawwattoota keenya kanaafuu waan ta'uu qabu waliin tokko taanee haa goonu saniifuu isinis hordoftoota keenya kan nu gargaaruu dandeessan ni gargaartan kan ammoo du'aayiidhaan nu bira dhaabbatan bar namni rabbi sii kadhatee niyyaan si bira jiraannaanu ilmi namaa tokko homaa usiin godhin fuula bareedaa asii kannu nigaa hagasuma hordoftoota keenya galatooma jecha du'aayiin isin godhaa jirtanis hedduu furmaata fidaa jirti ammaas akkasuma du'aayii addan dhaabinaa itti fufaa hordoftoota keenya nu faana akka turtan isin hin jenna du'aayii tana jabaadha bakka du'aayii tana jabaadha namni harkaa fi hojiidhaan waa fituu dhiisee jira du'aayiidhaani waan hundaa'u furuun ni danda'ama maallayni nama hin dhibu akkuma reefu isin hin jee maallayni ammallee nu hin dhibu wallaahi maallayni hangan takka namatti hin ulfaatu hangan takka namatti hin ulfaatu amma warree yuutubara sanaa tana keessa jiran bichaanuu doolaara 10,000 san doolaara 50 doolaara 50 jechuu yoo kafalan hangan takka ittiin fakkaatu yaadoo nama ifiifuu qabu kasaatuu dhiifne jechuu kiyya kasaatuu dhiisi kasaa dhiifneetu maawu doolaara 50 yoo kafalle wallahi nagaan baasa maallaqaan baasuun nama hin dhibu maallaqaa miti osoo doolaara 100 takka jedhanii bakka inni jiru san beekuu qofa barbaanna nuti bakka inni jiru san beekuudhaafoo maaltu nu barbaachisa farhaan kana jala buunee hordofuudha saayibni farhaan argamee jira saayiba farhaan nama tokko argannee jira saayiba farhaan san qabannee saayiba farhaan san yoo qabnee muddine yoo lubbuu itti dhimne nagaan bakka inni jiru nu garsiisa saayiba isaatu tokko amma argamee jira raajaan saayiba farhaan tokko argee jira raajaan argee jira agartan viidiyoo isaa laaltan raajaan argee jira irra dawwalee farhaan argachuudhaaf durana argachuudhaatu sifeesisaa jeen farhaan argachuuf durana argachuuf sifeesisaa jeen saniifuu daawwattoota keenya akka nu faana turtan diina jalaa fuudhee jee deema akkasiimi aadaa bizza marati jeemi sila akka seera biyya tanaa وين بطاقة جانين مي مساقة جانين مي أصل مزوج وين بطاقة جانين مي مالي فين جينين جت بكتنا مالك مال سمولة وين وايجا جرب مالك خنيم ملي أكرمن نمتكو هيرون دندس اتبي تملي نمتكو أتجارتي تدو ورقاس كني جان أتبي مال سيتاتي جان كنون ديو سوجي تبتين أسامين مجاكا ماي إذا دربني يجو خنا يجو ما يجو لما جلاني مالك واتقن قلني نما خيسي جرو في فجن نما سد دلته ودته ودون تبيعه مجا ها ساني هيك nama sedalati ko tuun deebi'a akka fedhe siguruu danda'a alhamdulillah garuu nagaa amanidha geessee hidhamsanu waan bareedduudha rakkoo tokko irraan hin ga'e nagaan jiraatee nagaan hin jira jee maatii isaa dawwalee himuun sanu waan guddoo gammachuu guddoo takka inshaallah rabbi baas ni ba'a akkatti naaf. Saniifuu kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo tana sheer laayik godhuudhaan nama hunda bira akka geessu godhuudhaan warreen keessattuu foloo guddaa yookiin gara yuutuubaatiin sabskiraayibii guddaa qabdan sheer gootanii namoonni nurra muuxannoo qabu ni jira ta'uu danda'a tarii. Inni danda'a beekama. Saniifuu sheer godhanii viidiyoon tun nama humna qabu nama sheer nu godhuudhaaf osoo hin ta'in nama ammaas gara maallaqaatiin isa kana baasee. Isa dhiyaatu nu caalaa baasuu danda'u nama yookiin kaan ammoo afaan nurra beeku. biyya kana keessa jechuun afaanii dalagaa maallaqaa dalagaa saniifuu akka furmaanni isaaf dhufu warreen taasisuu dandeessan asumaan dhaamsa isin dabarsina yaada qabdu dubbadhuuti gama waluma keenya dabarree viidiyoo itti aanu nagaa waliin dhufnu akka nu faana turan jennaan. Kana jaalaa yaadatti hin baay'ifnu waan haaraa masugaa inshaallah baruu waan dhufu ni eeyna walumaa waan irra geenye isin beesnu ta'a kana jaalaa isinitti hin baay'ifnu haasaa
nagaan nu jiraadha. Waan furmaata dhufee waan boodarraa nama nurra gahee waan agarree gammachuu nu dhufte gammachuu nuti dhageenye akka hojii qooddoon isin jecha salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isin jenna. Nagaan jiraadha jenna.